Yoo yagalchuu miti sannagaa nageenni sanbadhaadha oduu yeroo kabii keessaaf biyya laa qabanne dhufne jirra agdumaan waliin tura oduu waliin ana dijatanii uqqaati. Hoogganaan baankii biyyoolessaa daddabarsa maallaqa seeraan alaa irratti ambaasaadder United States waliin mari'atan. Awustiraaliyaan fulbanat filisxeemiif bakkamtii biyyummaa akka kennituu beeksifte. Itoophiyaan inji tokkoon booda qaxanaa daldala bilisa Afrikaa ifattee galuu fi zeetti. Suudaan alfasharitti hanqinni nyaataa irraa akka ka'e torbaan tokkotti namni 63 ol du'uu jira jedha. Oduu bal'inaatti dabarru. Hoogganaan baankii biyyoolessaa Abmaammoo Meeratu Itoophiyaatti ambaasaadder United States Irvin Misingaa waliin kaleessa 11 dhimma daddabarsa maallaqa seeraan alaa to'achuuf investimentii irratti mari'atan. Mariin isaanillee ambaasaadder Misingaa fi Abmaammoo dhimma daddabarsa maallaqa daangaa ce'anii bitaaf gurgurtaa seeraan alaa ittisuuf to'achuuf akka isaan dandeessinullee mari'atanii jiran. Haaluma kanaan karaa maallaqaatiin daddabarsaa irratti hordoffiin taasifamuu akka qabullee dubbatanii jiran. Daddabarsi maallaqa karaa faayinaansii idilee akka raawwatamu illee mirkaneessuuf haalota dandeessanii jiranii jedhan. Akkasumallee mariin kun marii bu'aa qabeessa akka ta'ellee dubbatameera. Awustiraaliyaan fulban dhuf kanatti filisxeemiif bakkamtii biyyummaa kennuufii akka jirtu ibsiti. Awustiraaliyaan murtoo United Kingdom, Faransaay fi Kanaadaa dhimmi kan ilaalchisuun fudhataman akka hordofuun filisxeemiif bakkamtii kennuuf karoora akka qabdu ibsitee jirti. Antoonii Albaayeen muummee ministeera Awustiraaliyaa murtee kan walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhufurratti akka ibsamu dubbatanii jiran. Awustiraaliyaan murtoo kanarrallee kageessee kakuu gaggeessaa filisxeemii galmeen ta'ullee dabalanii dubbachuu akka qaban BBC gabaase. Itoophiyaan inji tokkoon booda qaxana daldalaa bilisa Afrikaa ifatti jalqabuu ministeerii daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksisee jira. Deetaan ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannoo obbo Ndaala Mokonnin EBC fi FM 97.1 akka himanitti Itoophiyaan waliigaltee qaxana daldalaa bilisa Afrikaa AFCFTA irraa fayyadamutti akka taatu daldaltoonni alaa ergii irratti hirmaatan qophii akka godhanuu fi hojjetamaa jira jedha. Itoophiyaan daldalicha akka jalqabdu sadarkaa taariif manmaree ministeerotaatiin kan murtaa'e biyyootillee akkubatan taasifameera jedha. Ndaala Mokonnin maddii ETV Afan Oromo. Suudaan alfasharitti hanqinni nyaataa irraa akka ka'e torbaanitti namni 63 ol du'uu jira jedhama. Ogeeyyiin fayyaa jedhanitti irra caalaan baay'inni isaanii daa'imaa fi dubartoota yoo ta'an kadu'anillee akkuma hospitaal gaaniinii jedhamee jira. Hedduun ammoo ka hospitaal dhufuu hin dandeenye lubbuun isaanii achuma darbaa jira jedhan. Jicaamsaa irraa eegalee alfashar humna ariifachiisaa Suudaaniin murteeffatteen kan argamtu yoo ta'u magaalaa yeroo cufaa waraanii irra gaggeeffamu. Alfasharitti daa'imman umriin isaanii 5 gad ta'an dhibbantaa 40 kan ta'an hanqinni nyaataa isaan mudateera jedhan. Rakkoo magaalaa kee jiru irraa akka ka'e deeggarsi gaalleen taasifamuu hin dandeenye jedhanii jira. Oduun nu har'aaf qaban kanumaa share like subscribe gochuun irraanfatina nagaa waaqa kee tura.